waan itti mutasgabbaa'ee dhaggeeffadhu. Aniif abbaan tokko jedhe, aniif waaqni tokko jechuudha. Waaqni abbaa kan inni jedhu waaqayyoonidha. Kun immoo ani waaqadhaa jechuusaati. Sii galee ulfinni immoo saganni waaqaaf ta'a. Wanti waaqaaf ta'u isaaf ta'a. Dhaggeeffadhu. Waa waaqayyo hojjetu nan hojjedha jechuusaati. Ani nama waa beeku jedhee nama waa barate jedhee faana haasa'amu nama wallaalaadha jedheen faana haasa'u. Aboo gaaffii namaa hubachuun cinaa deebisaati. Ati fakkeenyaaf ati baachaadha. Yoo ati ana baachaadha jettee maqaa kana moo gaafattee hin deemne odoon sin beekne akkanumatti lafaa ka'ee baachaadha gurbaan kun jeese odoon ragaa tokko hin qabaanne akkanumatti ka'ee baachaadha jedhaani sin jedha ragaa fidadhu Yesuus Kiristoos bakkatti ana waaqa sin jedhe ragaa fidadhu sin jennaan dila tokko haasoyte ragaa hin qabdu bira dabri kana asumaan keessaa beeyi. Okay? isa otoon taane siimaan jira. Ati muuti qabadhu. Gammachiis gaaffiin kiyya sii galee jira. Please naa galee dhaggeeffadhu laala wanni ati beeku qabaattu. Kaleessa seen gadi yeroo dabartee si wajjin naa. Sagalee olkaas sagaleen kenna gamu sagalee olkaas. Inni akka sagalee sirreessa. Inni dhagama. Laayifii warroonni please warri laayifii irratti viidiyoo gadi buustanii waa poost gochuudhaaf asii achi socho'aa jirtan homaa wanti isif fiduu qabaattan hin jiru waan ta'eefu warri laayifii irra jirtan laayifii irraa onnoo irraa buusatii viidiyoo waraabina please yoo allaa keessa sodaattan jechuudha. Wallahi bara waraabina viidiyoo waraabina dhiisa waraabina gammachiisa waraabina na waraabu barbaadu dhaggeeffadhaa isiniif hin kenninaa sirnaanuu dhaggeeffattanii yoo hin beekne baradhaa. Usuma beektanuu abidda bara baraatti deemna. Aboo meeqoo hedduun dubbatini gaaffii deebisi gaaffiin obbolee gaaffiin baachaa gaafachaa ture dhageessee jirta. Dhaggeeffadhe siifan deebisa rakkoon qabu garuu laa isin osuma beektanuu osuma dhageessanuu akka warra hin dhageenyeen ta'e macaafni qulqulluu. Kanaaf wanni isin jechuu barbaanne waa'ee Yesuus Kiristoos isinitti himna sirnaan dhaggeeffadhaadha. Waa'ee isaa diippilee. Aboo sagalee ol kaasi booyee dhiisiin booyinii sagalee ol kaasi. Adeellama boo'ichaa mati jechuun boo'ichaa mati sagaluma kooti. Normaalii sagaluma kooti waan ta'eef wanti ani Yesuus fi wanta. Mee Yesuus Kiristoos stop sajuman full stop I will stop you there. Sorry. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos waaqa jettaanii miti. Ajaa'ibatti sanuu. Okay, mee Yesuus Kiristoos kana sumaatu obsigaa. Okay, ajaa'ibatti waaqa jettan galatoome cinnaa gabaabsa. Mee isumaatu waaqa ifin jedhe ana waaqessaa ofin jedhe moo sumaatu Yesuus Kiristoos waaqayyoodha jedheen. Okay, thank you. Bakka kana carraa kana naa kennu keessi bakka kanatti immoo ragaa wajjin eenyutu akka jedhee fi Yesuus hanga fariisonni illee ragaa ba'anii jira. Maal jedhee sitti fakkaasiifan dubbisaa dhaqxee hin dubbifatta amma anta dhibbaatti jechuudha. Yesuusini ati osumee atama ofii ragaa baatee namni sirraa meeqee fudhatu jedhanii fariisonni mataa isaanii jechuudha. Yesuusin osoo ofii keetti ofii ragaa sobaate garuu jee naan Yesuus mooni bifa waaqummaa isaatiin irree isaa hin argisi isa bakka sanitti gadi siqee sittan agarsiisaa. Aboo waa'ee maal akka hin torbaadhe. Bakka bifa waaqummaatiin jettu anis dubbisee jira. Obboleessoo Yesuus Kiristoos ana waaqayyoodha ana waaqessaa bakka jedhe naa kanni. Koi amma kamu ifa kan jedhamu ta'e Yesuus kinu ragaa kan beemu sagalee kasi kaamera sodaatee nama waraabu waa'ee amantii waa'ee lubbuu garaagaraa nama sodaatee sagalee haasifni waraabu. Ani sagalee si tumtu bachaa rakkoon qabu warri waraabdan rakkoon qabu garuu moo itti gaafatamta waan ta'eef wanni bakka itti dubbistu Maatiyuus saddeet digdamarra naa dubbista ambiraatis jiifan kennamuun bakka biraatis jechuudha. Saddeet digdamarratti dubbista eenyutu Yesuus ragaa akka beemuun achirraa deebitee obboleessoo wallahi rabbi obsa ummata namoota pentee waliin haasawaniif rabbi obsaa kan wallahi. Obboleessoo ani waa'ee Maatiyuus 28:19 sin gaafanne ani waaqummaa Yesuus Kiristoos tana barbaada mee sumaatu Yesuus Kiristoos waaqayyoodha jedhee immoo isaatu ana waaqa laal fakkeenyaaf ana haashiri maqaan kiyye ofiin jedhe Yesuus Kiristoos ana waaqayyoodha ana waaqessaa bakka jedhe naa kanni. Tidhaqee kaa dubbisi saddeet. Meeqa jettee meeqa jettee? Saddeet digdamarra dhaqee dubbisi hoo achi dhabdee waan jedhu
saddeet digdama. Maatiyoos kudha saddeet digdama. Saddeet digdamarra achi asee biitii moo ambiraasii siiban kee. Lakki kudha saddeetii wati. Saddeet digdamarra. Mee maal jedha? Dhaqeen haa dubbisi kaatuma asumti kan. Maatiyoos meeqarra? Maatiyoos meeqarra? Lallaadha. Ta'uu gurbaa sagalee isaa hojii rakkadde. Saddeet digdama gubbaa. Aboo sagalee ol kaasi Maatiyoos meeqa? Saddeet digdama saddeet. Maatiyoos saddeet digdama jetteemi? Yesuus immoo wangoonni boolla qabu. Simbirroonnis maannee qabu. Ilmi namaa garuu lafa mataa isaa itti hirkatu hin qabu jedheen. Maatiyoos saddeet digdama naan jette. Mee wanni ati haasoytu? Mee Yesuus Kiristoos eessatti ani waaqa isiif hin jedhe bakka kanatti? Ammas moo Maarqos siiban kenne ammas ragaa ammas biraan dabalee argitee miti bakka isaan. Haya yoonii fi bakka kanatti Yesuus Kiristoos ana waaqa isiif hin jechuu baate ulee harkani kan ni ta'a. Haya Maarqos meeqa? Siifin dhagaa carraadhumaa siifin dhagaa. Maarqos meeqa? Maarqos meeqa? Tokko 23 gubbaa dhaqe. Tokko 23 gubbaa dhaqe. Tokko 23. Maarqos Tokko 23. tokko 23. Namni hafuura hamaadhaan qabdu mana sagadaa isaanii keessa ture iyyuu sima sana bakkittoon tun si qaanyeessiti taa'e macaafa kana sammuu keessa qaba. Maarqos tokko 24. Yaa Yesuus nama Naazireet janiin mee eessatti? Yaa Yesuus nama Naazireet dhimma keenya keessa maaltu si buuse janiin. Aboo taa'ii dubbiin tun si jabaatti. Taa'ii si jabaatti. Dubbisi. As keessatti. Qoyi. Dubbisi. Maarqos tokko 24 keessatti namoonni yaa nama Yesuusin akkana janiin. Yaa nama Naazireet. Aboo si dhageeffadhu. Osi dhageeffadhu gaafa namni haasa'u dha'u sagalee waaqayyo jala dubbatini. Dubbisi sagalee qabsaa. Yaa nama Naazireet dhimma keenya keessa maaltu si buuse? Silaa nu balleessuu yaaddee dhufte. Anoo eenyu akka isin taate isin beekaa yaa qulqulluu waaqayyoo jedheen. Wow. Thank you. Mee as keessatti yaa nama Naazireet janiini eessatti yaa waaqa Naazireet janiin. Yaa qulqulluu waaqayyoo jedheen. Kan biraa qabda. Yaa qulqulluu waaqayyoo jechuun bari yaa qulqulluu ergamaa waaqayyoo jechuudha. Yaa goo naa baleessu. Mee koyi. Aya ragaanaa kan nu dadhabde. Ragaanaa kan nu dadhabde. Obsi. Aboo raggimaan dhaggeeffadhaan obsi dhaggeeffadhu. Ragaa naa kan nu hin dandeenye Yesuus Kiristoos nama akka ta'e ani immoo asirraa kaaseen si barsiisa muutii qabadhu dhaggeeffadhu. Obsi muutii qabadhu dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos carraasii kannee akka waaqa ta'e na barsiisin jedhee na barsiisuu dadhabde ani immoo akka nama ta'e ragaa macaafarraa si kannaa si barsiisa. Ulii muutii irra kaaya. Muutii qabadhu ulii dhaggeeffadhu. Muutii qabadhu. Dhaggeeffadhu moo Ibroota 4:12 gubbaa dhaqee moo waan jedhu moo? Aboo hin dubbisaan bulu macaafa qulqulluu muutii qabadhu dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu ulii. Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos. Macaafa qulqulluu hin gaadda Yesuus ilma Naazireet. Aboo muutii qabadhu sin jedhe muutii qabadhu dhaggeeffadhu. Hojii keenya keessa galte namaan jedhe qulqulluu muutii godhi mee Aisha. Qulqulluun jira. Muutii qabadhu dhaggeeffadhu irraa. Muutii qabadhu dhaggeeffadhu ulii. Qulqulluun muutii qabadhu dhaggeeffadhu obboleessoo. waan angooti. Muutii qabadhu dhaggeeffadhu. Awwa dhaggeeffadhu akka dhiman dhiiraatti muutii qabadhu dhaggeeffadhu. Galatoome eebbifami. Muutii qabadhu dhaggeeffadhu. Waan geerii qabsuu baata isin. Dhaggeeffadhatu maal nama dhaggeeffanne maasin. Gurra ittiin nama dhaggeeffatan kana waan. Aboo Yesuus Kiristoos bakkatti waaqa sin jenne naa kan nuti deeti. Muutii qabadhu dhaggeeffadhu. Okay galatoome eebbifami dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos nama kan jedhu nuti waa malee miti kan nama jennuun Yesuus Kiristoos nama wanni jennuuniif macaafarra keessatti agarreeti inni nu waaqayyo dhoofin hin jenne waan ta'eef nama jennaan fakkeenyaaf aboo namni moodireetara qabda muutu nurraa godhaa yookaan nurraa gabbuusaa qabannaat. Muutu nurraa godhaa yookaan ittiin dangadduu gabbuusaa nurraa. Muutu godhi dhaggeeffadhu.
Dhaggeeffadhu si barsiisna Yesuus Kiristoos. Ati sobaan waaqa si jirta waan ta'eef dhugaa sitti himna dhaggeeffadhu. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis 8:40 keessatti aboo si dhaggeeffadhu qaamuchaa. Maal si dhaggeeffadha? Atuma hin dhaggeeffanne. Osoo dhaggeeffatte si dhaggeeffatu. Si dhaggeeffadhe ragaa sobaa naa kannaa jirta. Si dhaggeeffadhu akkasitti haasawaa dhaggeeffadhu. Yesuus nama Wangeela Yohaannis 8:40 keessatti Yesuus Kiristoos ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhagahe isinitti hima. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddanii jedhe. Dhugaa silaa Yesuus Kiristoos Waaqayyoo ta'e ani dhugaa Waaqayyo irraa dhagahe isinitti hima hin jedhu. Ani dhugaa kiyyaan isinitti hima jedha silaa Waaqayyoo ta'e. Yesuus Kiristoos waan Waaqa qabuuf waan Waaqa gabbaruu qabuuf waan Waaqa saatuuf qabuuf dhugaa Waaqayyo irraa dhagahe isinitti hima. Kanaaf isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddanii jedhe. Yesuus Kiristoos waaqa waan qabuuf ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddanii jedhe. Dabale wangeela Yohaannis 5:30 keessatti ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Sirriidha jedhe anaaf moo kan ragaa aboo si dhaggeeffadhu mucaa. Usi dhaggeeffadhu. Sobaa waan deemu gaafaatti nu si dhaggeeffadhu. Aisha namni mootireetara qabdan as keessa jettanii bannaat. Amma dhaggeeffadhu bootaa wayii siifan kenna hiikkaa sagalee. Naan kanneen yoo si dhaggeeffadhu boo. Naan kanneen yoo si dhaggeeffadhu. Ishii dhaqi. Wangeela Yohaannis 5:30 keessatti ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Ani akka abbaan koo natti himetti farada malee firdiin ani faradu qajeelaadha. Akka abbaan koo faradetti natti himetti farada malee anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu jedhe. Yesuus Kiristoos haadha Yesuus Kiristoos eenyu? Maariyaam haadha Yesuus Kiristoosi? Maariyaam irraan dhalate yaa inni sagad. Okay. Baatii meeqa dhalate Yesuus Kiristoos? Ji'a meeqa gara haadhaa keessa taa'ee dhalate? Maatii isaatti irraa maal godha? Dhaggeeffadhu maal jeen aboo si dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos baatii 9 gara haadhaa taa'ee dhalatee miti? Yesuus moo bakka sanitti akkamitti akka dhalate sitti agarsiisu. Okay, guyyaa meeqa eega dhalatee booda guyyaa meeqa taa'eetti dhagna qabate? Yesuus Kiristoos guyyaa meeqa taa'ee dhagna qabate? Dhugumaati wangeela harkaa hin qabda amma. Een qaba ragaa sii kennuu danda'a. Yesuus Kiristoos guyyaa meeqa dhalate guyyaa meeqa ooleeti eega dhalate guyyaa meeqa ooleeti qulqulluu murati. Dhaggeeffadhu laal. Dhaggeeffadhu ammas guyyaa meeqa oolee muratee deebisi. Guyyaa meeqa oolee murate afaan ati haasoyteen si faana haasa'uu wallaalle. Yesuus Kiristoos guyyaa meeqa taa'eeti qulqulluu murate. Ay wanti akkas jedhamee caafamee jiru hin jiru. Okay. Deebisuun